Evelyn dhufe kana ababaan hanqina gisee darbinaa kennu. Na akkas qaamaatiin amma asirratti bicha umtu kan wajjinaa sun bataam wantoota tokko amma karaa keessaa alatti dhala namaadhaan jiraata. Sunan sooshaal miidiyaa irratti dabarsitu kanaa miti jireenya dhuunfaa gaafa ooftu bataam itti tabba gurguddaatu si eeggata fuuldura kee. Tabboota sanaan namni hundoon mashiin karaa asirratti baay'ee aniif ishiin ammas mara wajjinaa ta'uu dhiisnee akka qofaa ogguma namni illee natti wacee waa dammoo miidiyaa kanarratti ana ajandaa ta'uudha kan ishiin dhuftee maal akka namatti jirtu akka gonni kee jirtu agarsiisu malee. Gin bakka wantoota anarratti dhufan hundumaa alaafinnatti fudhattee amma karaa keessas baay'ee namni sappoorti na godhu ishee dhasii galee amma kana ammam jaalattettee yoo nagam ammam jaalattettee yoo gammatte in ulfaata kaa'ee muudhaaf jecha dhabda maaliif nama sooshaal miidiyaa irratti beektu akkuma qallaalitti ibsitan nama immoo garuu karaa keessa dhufee jireenya kee dhuunfaa kana si faana oofu ibsuun in ulfaata dhugaa. Bakka maatiin ammaan kana dhugumaan haadha siif yookaan obboleettii hangafa jechuudha. Dhugaa rabbi jechuun haadha jechuun macheen anaaf ishiin haadha ta'uu hin dandeessu. Maaliif yoo akka wal caallee amma maatii bootaatti qabduuf jechumaaf. Amma namni baay'ee sodaadha. Eessanis dhufe eessanis amma gani gizee tokko bakka gizee miira keessa galee of jibbee ofitti gaddu biraamin jira garuu. Bakka gisee hundumaa namni nafaan akka saqaayyoo sa'aatii kana keessatti namni siifaadhaaf abbaa ta'ee rakkina kee quufa kee namni tokkollee akka namni naaf godhu waadammoo ana jajjabeessu amilee naaf ta'u. Anarraa kana dhiisii kan biroo kee yaadu jedhee naaf amilee ta'u isheedha. Wayii ammam jaalataa rabbi ta'e anta akkuma otoma nama laa qabeenyuma godhadhe sirriitti qabeenya godhadhe namni fuuldura kee oofu maakidha. Especially on an India ama haftaan boommaa dheetno ulli kafillefiiti kan miyaaskeet sooshaanat. Yaa anillee miira kan akka ishii qabdu yookaan immoo akkuma haasoftu siin jedhe malee akka hangam jaalattaan akka ishiin hin madaalleen hin beekna. Ishee ani geetaan maalat namni kamiyyuu nama hundaaf boota talaayee qabdaa. Bargit maashiniin si guddiste moo akkamitti haadha kee jetta amma waan baay'inaan jiramaa ture waashaa jabu keessa isheen akkoo kaleessa dhuftee sila gargaarteef akkamitti haadha keetiin nama jijjiirta akkamitti haadha koo jettaan haadha jechuun jijjiiruun jedhamu. Hin jedhu garuu dhufanii akkas jechoonni akkasii kun baay'ee naaf akka gaafatti naa dhiyaate garuu haadha anaaf kan naa ta'e taadha. Sigalee eenyumtuu har'aan naalash qaabbatu waan ishiin kaleessa na kaasiteef maafi anta akka rifeensa kiyya kanallee istaayilii ittiin dhaatan namni majammaraa duraa istaayiluma rifeensa kootiitii fi uffannaan koo akkamitti akkan uffadhu dizaayiniin uffannaa kootu naa baasee ishiidha dhugaa. Jabeeffadhuun atillee waan hin jiran miti ishii siin jettu caqasiinii waan ishiin irraa gorii siin jettu irraa gorii. Jabaadhu hundi keenya iyyuu akkuma kan keetiif sii galeef dhuguma faamilii dila tokko qabna yookaan immoo waan ati amma irraa haasoftu kana akkuma jirutti garuu tattaafannee jabaannee maatii nama fakkeenyaaf faamilii qabdi jabaattee darajaa kana geessee nama jijjiiruu namaaf yaaduu nama gargaaruu dira geessi. Atillee boru bakka kana numa geessaa ihillee isa jiraa jirraa abshirii hin badinii baga wal barannee nagaan ture. Ayyee wajjin taphanna gisee biraa mana keettis nan dhufaa naaf jiraata. ሰላም ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ጌም ትጫወቻለሽ? ምትጫወቺ ከሆነ እንጃ ሰው እንኳን የለኝም። ቆይ እኔ ባልቀጣሽ እንኳን አንቺ መቅጣት አለብሽ። ስንቀጣጣ ነው ጨዋታው ደስ በቃ እኛም ልቀጣሽ አልችልም፣ ምክንያቱም ጊፍተር የለኝም እና ሌላ ጊዜ እንጫወታለን። በቃ ሰላሙን ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል። እሺ
Ande, Wow, jirta kaati. saya akan bitu. Nagaa keedha. Cerita, Jira dhugaa akkamati. saya aku dah kalau terapi. Durati pasti harga itu sudah osong jerayu. Aji mungkin dapat tidak wala mesel kia satu deh. Siifa ishee si godhe. Laki sih nanggo nanu tu harga beta asli walin jertu deh. Galgalammoo maal akka ta'e beektaa niitoorkumti kiyya kun asii na fudhatee niitoorkii oduun ta'e warringi qabattoon kiyya mul'atee ture miti. Kabatong ke mulanan sudah deh bade. Qabattoon kiyya mul'annaan. Karena amas nadab nih miti deh. Adabbiin adabne garuu adabbuu malaafi saate sanaan adabe malee. Kafanan bareda. Akkam reet nagaa keeti. Jira dhugaan. Amma dhageessittiin himaa. Maaliif qabattoo nutti agarsiistaati? Narraa laala bitadhaa dhiitan ada beeksisa irratti ba'ee qabatti. Guys, namni 360 as jala jirtan kun sabboonaa fooloo taasifadhaa. Asumaan immoo yeroo dhiyoo keessatti torban kana keessa ta'e torban achaantu keessa ta'e ani kinoo kan biyya Faranji. Gaafa qidaame itti barbiftu. Qidaame dhuftu kana moo? Guyyaa afur tafe jechuudha. Inde guyyaa afur ishuu tana moo? Ooy asli irraa qixaatiin qaba miti ani. Asli viidiyoon hojjetaa irraa hojjetaa fiidhaan hojjetaa. Ooy qoy. Video irraa hojjetaa dheeraa duratti. Hojjechuu qaba. Mikinaatu qaxxayeeni. Qixaatee nama. Guys, adabbii asli jechuudha. Haadhi faatiin qabdaraa hojjetaa jetteetti ishiin. Hojjechuu qabu. Wanti faamasii jedhamutti tasabaasabee hojjechuu qabu. Tasabaasabee hojjedhu mee asirritti ati nama guddaadha bara. Dhaggeeffadhaa isinitti hima amma warra as jala jirtan kun porofaayilii kaawwadhaa. Warri amma faamilii kiyya taatan, warri na jaalattaa, warri na kabajan hundi keessanuu geemii sabboonaa porofaayilii kaawwadhaa. Dhugaa mucaa jajjabaachuu qabudha. Jajjabeessaa. Baay'ee biiftuu galatoomi dhugaa. Ati bar. Yoo deemu barbaade deemtee ijoollee gastii irra galfatta garuu taap godhaaf miidhagaa ta'u gaas. Geemii si taphachiisu. Geemii taphanna qoy xiqqoon taphanna har'a. Ishii taphadhu kaan booda immoo biiroon deema. Okay. Dhaguma deemtaa? Amman deemutti wiiniin irratti lakkaawwadhu. Namni si gala taa'ee wiinii si lakkaawsisu jira? Namni hin jira garuu natti fakkaate beeku mee laallaree taaptaaf yoo godhan. Wiinii lakkoofsisaa fi gaa'es dhaqaa sabboonadha taaptaaf godhaana. Giiftaroota hin qabu ati biiftuu akka kee ati giiftaroota. Antakkaa giiftarri kee asii fi fiilii bichaadha. Laakki qabdaan. Guys, dhagaa sabboona bira taaptaaf godhaana bira odoon ta'e sabboona bira dhagaa giiftii kaa kennu. Giiftii odoon ta'e wiinii akka lakkaawwatu taasaa bidhaan nan caalchisina. Baay'ee taaptaaf gochaara illee galatooma dhugaa. Biiftuu akkam ree qophiin geemii kiyya kanaa akkam? Ani maaliin qaba miskiina garuu dhaggeeffadhu amma gaaf sana utuma akka tasaa masamoona kana laa leenca fudhannaa kennanii numa dhufee si kenna kurnanu. Wayi miskiina. Baratu leenca maatti godha leenca. Atu baay'ee utuma hojii hojjechaa jiraadhe baay'ee kanaan jedhu si garraamii natti hin ta'u. No ati dhugaa ati Hojjechaa hin jirreef malee. leenca ati nu fomaa rakkoon qabu. Taaptaafiin gaadha ishee. Kuma kee shanan bichaa gaafa sirriitti taaptaaf gootaati. Viidiyoolee hojjettee tamti viidiyoo bareeda hojjette viidiyoon ati hojjette baay'ee ilaalamee jira dhugaa. Ilaallamne geetan viidiyoon geemii keetiin maaliif akka ta'e hin beeku baaraaleen hambaan. Maaliif takka amma waanan kee kana garaadhaan hojjetu namoota gaanii amma ofirraa baasan hojjedhamu. Haree dhugaa laalameera bar sirriitti laalamee jira. Sirriitti ilaalamuu qaba ture garuu viidiyoo ajaa'ibaa irratti kan inni dheepoositu gizee hundumaa gini har'a yaadan ture si jammar geeta. Qoy ante gadi si galabbaxeen siin sirratti bu'a. Guys, akka wiinii sarratti lakkaawwaniin irratti lakkaawwatu. Kan
taap godhaa. Ababaa guutamee. Amma galgala geemiin taphatamanii sabboona. Hin taphatta rakkoon jiru geemii. Galgala eenyuun hin taphachuu barbaada? Innaa ati dutti baagzee sheersii godhan anna sodaadha bari yoona qaxxaan hin beektaana. Geemiin kee yoo minaan jetti barseenan. Profaayilii laaltu geemiin profaayilii godhattee jirtaa miti seenu. Gaafa qidaamee. Seenaan tame. Seenaatu lamtichi seena teenya sanidha. Boron koo waggaa tokko guutee si biraa. Maamad namichi jedhamu giftara leebilee 35 kan tokko hin beektaa? Sabboona. Hante? Reebani meeqa? 35 qaba ammoo takkaa namni leebilee 35 qabu mana kana joon godheen beeku bara. Yaa obboleessa koo maal akkamitti qondoo? Maa giftinaan kennin amma? Siif akkaarratu? Akkamitti akkaarratu iyyuu? Lakki dhugaa rabbii hin akkaarratin dhiisi. Ishi yoo si namoosise naa adabamta viidiyoo baate yoo inni 3,000 ol laake. Viidiyoo siifin baasiif na dabama. Hai namichi miskiina wayii ta'uu hundi dabaluu naa kennaa rakkoo. Nama ni beeku. Lubbu fooloo na taasisi kan maali akkana ababbuma bichaa naan kennee maala ta'e faamilii taana dhaga'e ammaan takka giiftii namni naa kennee beekunna. Hawwii lakkoofsa keenyaa ergishi karaa keessaa siif bilbilaa karaa himaa. Taap godhaa. Akkasi ati dhugaa rabbii dhuguma daaspoora cimaa maalata giiftara gaariidha. Inni of jechuuf namoonni kun ikkoo nama amma sabboon akkuma 3 yoo guute addan kutu viidiyoo si baase si adaba. Wallahi arrafeera bar garuu. Maan na galchee anata akkuma 3,000 bichaa anattaa mul'atu. Lubbuu 3,000 na guuchisi 3,000 amma sabboona kana na dabaaf. Taayimiin eegaa. Nama dhibbaa na jala jira bar. Taayimiin. Namni ati dhiisi mee giiftara akkamiin naala jiraana. Akkuma waaqayyoon asii yoo ol si kaasu laal namummaa wayii kana siif fidee dhufa beektamani. Ati giiftaran qabda beesirratti giiftara qabdaati. Saayif fidee rabbumatu tokko miskiinuma akkanaa garaan alaa isa bar. Uummanni si jaalata beesirri kanaaf. Giiftari wajji. Dhibba lamaan immaa si ala akkasiin. Maaf adda guddeen laa namna bira jira ture dhaban. Qeerroon amma dhufee biti. Rabbiri. Isti amma qeerroon haa madina bira jira dhiisi kaati immoo qeerroon jedhini nama leebilee 35 qabu naala jira siin jedhee bar. Nageenye. Qeerroon amma giiftii dura bachaa ture bara addaa kutteeti. Galatoomi qeerroo haa ta'ush. Dhiismi ati sabboona har'aati nama leebilee 35 qabu. Inggalcha garuu hin deeme ta'uu hin didu hin jiru. Deeme hin jiru. Maan ganaa namichi bilookii na godha. Harma dhufee moo Har'a ergeeni amma fooloo walii taasisne. Simaa deeme hin jiru dhageessitti. Takka ani giiftaratti giiftara itti sheer godhadhee eenyu akka ta'e beekta sabboona. TV fi bichaatti sheer godhadha. Sanuma lamaantu na taphachiisas dhugaa dubbannaa. Ani maarra yeroo baay'ee barane yeroo sheerii natti godhanii arguu danda'a. Sitti sirban viidiyoon ittiin sirban ittiin viidiyoo hojjechuu barbaadu sumarratti sheer godhadha. Video yeroo baay'ee maal video share natti goota baraan video yeroo baay'ee na biran dhufa share natti goota. Ikkoo sirba ittiin hojjedhaam sirba sana barbaade share sirratti godhama akka sirbi sun namaan banne. Booda share kiirra laaltee hojjetta. Maarra share dhaananaa bibilaa jala naqaarta bar. Ababa. Rakkoon qabu naan hin jenne. Ante amma muka leebilee 30 qabu naala jira. Yaa sabboon haala gudii kee. Ababaa lama kennaa ka ababaa lama kennaa guys. Ababaa lama kennaa. Ababaa lama ID
si kain allee bilisoddomaa kun ababaa kennu sabboon.